Keetiin dhiira beekaa qunxurroo isaan beekaa. Qunxurroo dhiiraan beekaayi. Hin salamne takka. Ammoo ganaan sadarkaa abbaabdi. Salamuun feetaami? Nin fedhagaa tanteewwate malee tanaa biraan fedha abbaabdi. Ni feeta in feetaami? Tanteetiin fedha abbaabdi ta'e. Meetira lamaan dandeessa tiyya fedha jettee dhagiin dhageessanii tiyya feeti. Meetira lamaan dandeessa? Hanga feetee yoo teeteen fedha abbaabdi. Meetira lama ni liqimsitaa meetira lama. Qunxurroo meetira lamaan ni liqimsitaa? Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Qunxurroo meetira lamaa feeti. Bada nutti barbaada. Nutti barbaada. Asliin tokkollee hagas hin geettu. Xiqqaatullee Mubaarak musammaadhaan nudduu guddata qunxurroo qabu. Shamara isaanii ijoolleen arsii gadi qabu dadhu. Kutaan biraa ammoo shamarri qunxurroon ijoollee arsii dhufee shamara kutaa biraa keessa gizee seene akka nama rasaasaan dhaanii kana iyyiti. Akka nama rasaasaan dhaanii kanatti. Agartee akka waan jaalmarroon dhufee rasaasaan dhahee kanatti iyyiti. Shamarri arsii. Shamarri kutaa biraa yoo ijoolleen arsii fittee qunxurroo keessa keettu. Qunxurroo ijoollee arsii jechuun shamara biraa keessa yookaan akka nama rasaasa. Garuu ijoolleen isaanii shamarri isaanii jechuun shamarri ijoollee arsii yoo qunxurroo keessa keettu jawwaala fa'aa laalti, tokkookii laalti, feesbuuka laalti, waan gara garaa laalti. Sii galee amma fakkeenyaaf siin garsiisa. Anamma fakkeenyaaf shamara arsii takka salaa jiraa jennu. Shamara arsii takka yoo salaa jiraadde isiin arfiyan saluu jira bar. Isiin akkanatti jawwaala walii gadoofti. Tokkookii kana eenyu irra jira, feesbuukii kana eenyu irra jira, teelegiraamii kana eenyu irra jira. Akkana jetti. Amma jechuudha mee dhugumatti ijoolleen kutaa biraa jechuudha. Kutaa kamiyyuu haa ta'u, kutaa kam, kutama fedhe haa ta'u. Dhiirri arsii dhuftee qunxurroo gaafa keessa keette hin iyyiti. Akka nama rasaasni dhahee kana iyyiti. Na keessaa baasii natti galchitee narraa baasii narraa gad deebisi. Natti hin dabarsin du'ee jira jetti. Ta kutaa bira garuu ta arsii yoo ati saltu jawwaala laalti, feesbuuka laalti, tooktookii laalti, teelegiraama laalti, instagiraama laalti. Barka qoy ani kana dhibe akkasitti iyyuu abbaa jifaar sal ilmaan gariibbanii sal waaqoo guutuu sal abbaa jifaar sal eessaa fidde qunxurroo namaan sal qoy eessaa fidde qunxurroo namaan saltu sal qoy nama irraa muratta wayiitu jira zabara durii kana keessa jedhan baalee kana keessa namticha wayiitu jira jedhan namtichi suni tukee jedhanii namticha wayii seenaa wayii isinii himaa dhageeffadha badda sara tukee jedhaniin tukeen kun qunxurroo kana akka namni qabattoodhaan surratti hidhatee deemu kanatti qunxurroo kana maree deeman. Tukeen kun qunxurroon isaa ijoollee baaleetti bar. Tukeen kun baalee keessa jedhan qunxurroo isaa kana akkana dachaasee deeman maree. Akkasitti intalli arsii takka kaafattee mana haakimaallee geessanii jennaan dhiira 10 si barbaachisa. Mana biraa haakimaallee fidan dhiira 5 si barbaachisa. Intala arsii takka jecha. Dadhabanii jennaan akkasii iyyafatanii tukee san baaleerraa fidan. Tukee san baaleerraa finnaaniin akkasitti wama xiqqishoo takka itti gabbaase amma tukeen kun wama xiqqoo wayii keessa kaa'ee jennaan kun kaanuun ga'u jetteedha. Yoo tukeen wama xiqqishoo wayii keessa kaa'e tukeen kun beeki maraa lama qaba maraa lama maratee deemaan akka qabattoo kanatti yoo inni xiqqishoo wayii keessa kaa'e kun kaanuun ga'u jette jedhan amma fiddanii ka qunxurroon irra hin jirre fiddanii jetteedha. Suuta itti siise amma tukeen kun nama dharaati jedhan suuta itti siisee jennaan xiqqoo wayyeessaa harta itteen jedhan ammallee itti siiseedhan. Eessaa gayyaa saarta itteen jedhan ammallee itti cusiiseedha. Silee eessaa gagguuru jirta itteen jedhan. Yoo inni asii akkatti maraa tokko itti gadhiise yoo inni maraa tokkicha itti gadhiise akkam jetteedha. Tukee tukkisi du'ee buqqisi jettee iyyiteedha. Tukee tukkisi du'ee buqqisi tukee tukkisi du'ee buqqisi jetteedha. Amma jennaan qumba inni lamaa jedheerree nama dharaati. Qumbaa jallisi obsii callisi qumbaa jallisi obsii callisi jedheen tukeen kun nama balaati. Gale maraa lamaan deemu isa qofa gadi qabe ijoollee arsii jedhan shamara arsii isa qofa gadi qabe isa qofa lafatti gadi qabeedha namni biraa takka baru ijoolleen arsii gizee itti gaafat qoy harree maaliif saltanii harree waa itti fe'anii harreen salanii jennee gizee gaafan shamarri keenya obboleesso yoo nama 3-4 taate malee hin danda'amu wantichi waan danda'amuu miti jedhan wantichi waan danda'amuu miti jedhanii didan jedhan igale. Kanaaf gadi baatanii shamarri arsii gadi baatanii jecha baaleen salli harargee salli jimmaan salli
abbaa jifaar san ilmaan kuulloo san ilmaan gariibbanii san ilmaan caatii jala guddanne san bara isin bar harargeelle ilmaan caatii jala guddatte san mee harargee fa'a miskiina rabbi eessa saltan harargee fa'a meema miskiina fakkeenyaaf amma jimma abbaa jifaarillee fakkeenyaaf warra arraba danda'u jira ijoolleen baaleellee warra arraba danda'u jira mee harargeen garuu nama hin arrabsiti waan Arsii laalabbaate arsii qaalii arsii kokkaalii biyya leenjisoo diigaa biyya nadii gammadaa biyya jawaar muhammad arsii ta'ee dhalachuu kootii bittiin boonaaboo arsii I love you. Nifti ijoollee baalee yoo argitu ifaa baaftii ammoo qunxurroo baaftii Bari akkuma san jechuun akkuma san bari qunxurroon nama kamiituu beeraarsi argee jennaani. Wallahi ka dura irra du'e mul'u oluma maali jennaan dawaateessanii beeraarsi jechuun dawaateessanii. Sabbitu dawaa uummata hundaan godhe maal godhare. Bar wanni kun maal inni beekta maalirraa dhufe beekta arjummaa keessanirraa akka ka'ee bar namuu isin kaafata arjummaa kun nama baratti kennitaniimi. Arjummaa keessanii bar. Bada bukkitti arjummaan jedhi arjummaan bawa dulloota keessan taanee miti kabbaa argine kennataa deemnu. Noo taate adaba qabna adaban kennanna adabaan laaliga. Fireentis haa ta'u adabumaan tokko jisan qabannee kenna jaarsa kennallee haa ta'u adabumaan tokko jisan qabannee kenna. Wayi akka dulloota keessanii dhaleetiin daa'imman wanni keessatti amma bar shintimeeti arabaa dullootuma teessaniin guutame maali jennaan dhaltee achi keessa gatti dhaltee zibaalaan arabaa diqaalaa durba keessaniitiin guute kanaafuu jennaan afaan keessan nurraa qabaa gadi afaan keessa amma isin mooraalii maaliitiin mee arsii arrasita mee na jedha ati akka dhufee akka buqqeen ta'in akka dhiiraatiin na ilaalcha akka buqqeen ta'in akka dhiiraatiin na ilaalcha amma isin mee mooraalii maal qabdanii arsii arrasitan mooraalii maa isin jabaa isin qabdanii arsii ittiin arrasitan kun maal inni ilmaan sadaqaa teessanitu shookaa nyaatanii dhageeffadhu qaam si dhageeffadhee mina dhageeffadhu mee wanni si arrabsinuuf maali beekta sadaqaa baay'iftan muttee teessan dhiira keessanitti kennu sadaqa wallahi billahi sadaqa takka illee wantu baay'iftu jiru bada bukketti wallahi sadaqa Koi akka oolchee mucaa baalee tokko na saleen jenne mucaan baalee eenyu maqaan isaa kasi sale sun seenaaf siidaa isaa baalee keessatti ijaara kasi sale sun eenyu mucaan baalee maqaan isaa eenyu. Anki bukkitti bar madamtu jidduudhaan na yaame sibiilaan turre maal jettame ofiillee targaagee akka beeraatti itti naaseen akka dhiiraatti haasa'e qunxurroo qabatteemi eega qunxurroo qabaatte suuta haasa'e. Dhageeffadhu ayyee dhageeffadhu ati akka seenteen mucaa baalee tokko na salee mucaan baalee tokko na salee jiraanuu argeeraan jenne mucaa san maqaan isaa eenyu siidaa dhaabuu fi barbaanna baalee. Mucaa dhugama bari qunxurroo isaallee Wama haga mali geeti sinjera wama haga mali tanayyuu geetu bar qunxurroo mayyuu biraan qabu salullee hin beekulle dhiqatullee akkuma nama salanillee hin beekulle dhiqatallee hin beekulle ajaa'aa jennaan hin sabiin isaa ammoo gaara aalitu argite gaara cilaalo aga gaara cilaalo san ammee sabii isaa sanaan eessa itti dhiyaadha hin ajaa'aa annam ajaa'aa